dhageessu sirba gargara weedduu aadaa waan babbareeddu akka agarsiisuun dabarsuu jiru baga geettan jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota jituu Oromiyaa anaa dhufuu bagane gaan dhuftanii isiniin jedha. Jalqaba irratti har'a gaafiif deebii waa'ee ayyaana irreechaa irratti ilaallatu guyyoo waaree wajjin taasisneetiin jirra. Akkamitti taasiste jechuun keessanii noolu hammarumaatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Like share godha hin dagatinaa isiniin jechumaafi. Ayyamee guyyoo bagane gaan dhufte irreecha barana kana mee akkamiin ilaaltan oo ibsi. Iyyuu kanarraa kana. Irreechi oraa Finfinnee guyyaadha kabajamuu jiru algaariin deemuu jira. Qeerroon Oromoo jaarsa jaartiin diqqaa guddaan dargaggeessi bakki jiru uffata aadaa miidhagaan Oromoon akkam bareeda yoo argan beeku beekta. Oromoon Itoophiyaa keessa yoo Oromoo bareeda nam cufcaala dubrallee miidhagduu qabnaa dhiirallee miidhagduu qabnaa nu dabalate jechuudha. So irreecha miidhagateen deemuu jira waan akka akkaatirra akka gaariitti Finfinnee muluun bareeddeetiin turte wajjumaan garree jirra mimmiidhagdoota jira anaafatti illee achi osoo argamne irra gaariidha jedheetii yaadee ture malee yaa guyyoo kenna. Mee warri kaabaa kunoo maal jedha waa'ee mimmiidhaguu har'a Finfinnee keessatti. Mee viidiyoo kana laallee walitti tichaana wajjumaan kalaallu ta'a. Mee maal jedha ilaalchi isaanii maalidha? Mee wajjumaan laallaa irraan ho'ibsi mee guyyoo keenya. ዛሬ እዩት እያንዳንዱ ዙሪያ ገባው ይሄ የግብጽ ኮፒ አይነት ባንዲራ ግብጽ ነው ካይሮ ነው የሚመስለው አዲስ አበባ አፓርታይድ ማለት ይሄ ነው አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ቀለም መያዝ ወንጀል ነው ጥቁር ነጭና ቀይ ቀለም መያዝ ደግሞ ህጋዊ ነው ኡመት ኦሮሞ ያካም ባይ መጋል ፊንፊኔሴ ጋሬ ኡኩብሰቱ ጅሬ jechuudha warra khooti oromoo keeyyat kammo oromoon ta'in kajib oromoo qaban arguu jirra mit arguu jira wajjumaan argaatiin jirra gareen akka addaatti jibban baay'een jira ol baasaniillee dubbataatiin jiru jechuudha. Inni biraa mootumee waa'ee alaabaa Oromoo fi Oromiyaa irratti har'a akka ajaa'ibaatti mul'atee fi gareen warroonni garaan isaanii dhukkube baay'ee jira. Garuu mee waa'ee alaabaa keenya kanarratti maal jedhani? Warra biyya biraatiif illee nu galchuuf deemaa jiran fakkaatu. Mee yaada dabalataa qabaatte xiqqoo irraa na dubbadhu. Alaabaa Itoophiyaa rongaadee bica qayyi magaal Finfinnee keessa chochoodhowwani alaabaa Gibsi alaabaan abbaa gadaa Gibsi jechuun jira. Kaayiroo Gibsi makara arge Gibsi amma waan kana waan walitti fidanii funaangal. Alaabaa Gibsiitiin magaalii Finfinnee faayamtee jirti biyyeen nakkarka qab arguu jirti warri ba'uu jira argitaa jechuudha. Ummata Oromootiif irreechi maalidha? Akkamitti ibsitamee gabaabsinaaf ibsi guyyoo? Ummata Oromoo irreechi tokkummaa wal argatanayyuu harree dhufa wagga guutuu makara hedduu dabarsaa jeefama ture hidhama ture baqacha ture saamama ture rakkinnoota hamaa mobiila farra dhalli namaa argaa ture cufa Oromoo wagga kan argaa ture. Saati ammoo akka wal arga kana yeroo inni itti wal argee naga wal gaafatu yeroo inni itti wal argee rakkoo keedda itti raanfatu yeroo inni wal argee waaqa kadhatu irreechi tokkummaa Oromoo jecha irree jedhan sun waan ibsuufi mootummaan adookamsuu godhellee ukamsuu hin danda'u. Gaafiif deebii keenya irratti argamu keetiif hedduu takka galatoome siin jennaa turtii gaarii isiniif haa ta'u warroonni kabajamtootaa fi jaalatamtoonni nu hordofaa turtanillee like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha horaa bulaa deemanaa bye bye. Loko mudi son saleman eko ansi male orma fidam kabdu baron eko kana fansi sasada sinar ada kutu dufa kota isi